eebba godha hambaatiin dhaamsa mootii Minilik lammaffaa Telegiraamiin tolfame atakaroo uume. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production har'aan tana sagantaa biraa qabannee isin dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantichaatti faana ta'aa hordofaa akkasuma mootuu namni mana keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Godha hambaan yaadannoo injifannoo Adawaa gurraan dhala tokkoon bara 2024 Finfinneetti eebbifame irratti ergaan maqaa mootii Minilikii lammaffaatiin dhiyaate ijoo dubbateera. Namoonni baay'een ergaa maqaa mootichaatiin isuma fakkaatee darbe kun ergaa gaarii akka ta'e kaasaa jiru. Warri seenaa miidhaa mootii Minilikii addatti yaadataman ammoo ikiraan maaliif dubbate jechuun miidiyaa hawaasaa irratti yeroo qeeqan barreessanii mul'ateera. Hunda caalaa ammoo teknoolojii Telegiraamii jedhamuun suuraa mootii Minilik lammaffaa fi haasaa taasifamee wal simsiisuun ittiin dhiyaate kanneen dinqisiifatanis jiru. Wanti bara keenyaa tureen akkamitti har'a wal loltuun waan gaarii qabadhaa hamaa balleessaa jedhu suurri mootichaa hubannoo namtolcheen hojjetamee uummata Itoophiyaaf dabarse. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1889 hanga bara 1913 mootii Itoophiyaa ta'uun jaarsa Itoophiyaa ammaa duubaa kan jiran akkasumas injifannoo Adawaa kan hoogganan mootii Minilik lammaffaa Itoophiyaa keessatti jaalalas jibbas horataniiru. Guyyaa dilbataa akka lakkoofsa Itoophiyaa gurraan dhala 3 bara 2016 wayitaa godha hambaa yaadannoo injifannoo Adawaa magaalaa Finfinneetti ijaaramee eebbifamuttis ergaan suur-sagalee maqaa mootichaan qophaa'e dhiyaateera. Ergaan teknoolojii Telegiraamii jedhamu qophaa'e naannoo daqiiqaa 14 dheeratu kunis keessatti miidiyaalee hawaasaa irratti miiraawwan garaagaraa keessummeessee jira. Ergaan dhaamame maali kan jedhuuf wayita fakkaattiin mootii Minilik teknoolojiin Telegiraamiin qophaa'e waltajjii sagantaa eebbaa godha hambaa yaadannoo injifannoo Adawaa irratti sochii taasisuu hirmaattonni sagantichaa harka walitti hidhuun miira isaanii ibsachaa turani. Turtii sekondiiwwan muraasaa boodas mootichi fakkii mootichaa akka dubbatu godhamee bajamaa uummata Itoophiyaa jechuun haasa'ee galee. Injifannoo Adawaa erga galmaa'ee waggoonni 128 lakkaa'amu kan himu dubbiin kun hanga ammaatti garuu yaadannoon guddaan bilisummaa guutuu Itoophiyaa boonsaa walgituu eegaa turre jedha. Dhaloonni har'aa boru ni hojjeta jennee abdii godhannee turre. Kunootii har'aa godha hambaa kana fakkaatu gidduu magaalaa Finfinneetti hojjetame. Hambaan gootota walitti qabamu, seenaan isaanii akka himamu, maqaan isaanii akka waamamu ta'uusaa yommuu ilaallu lafeen keenya awwaala keessaa, lubbuun keenya jannata keessa taa'anii gammadu jedha. Dhimmi ijoon erga maqaa mootii Minilikiin dhiyaate keessatti ka'e inni biraan dhimma ulaa galaanaati. Waqtii sanatti qabamuun ulaa galaanaa meeshaalee waraana biyya alaatiin galchuuf qormaata uumee akka ture kan eeran mootichi ulaa galaanaa keenya naannawa isaanii qabamee karaa Jibuutiin qofaan ture kan fayyadamnu. Madfiiwwan keenya gara biyya keenya akka hin seenneef diinonni keenya qormaata nutti aggaamanii ulaa galaanaa osoo qabaannee gadadoon kun hundi nurratti hin uumamu ture jedhanii. Kabajamoo uummata Itoophiyaa adaraa dhimma ulaa galaanaa kana akka laayee hin laalina. Gaafa guyyaa rakkootiin kan faayidaa beektan jechuun dhaamanii. Wayitaa kanas hirmaattonni sagantichaa harka walitti hidhuun miira isaanii ibsachaa turani. Gama biraatiin dhimmi ijoon injifannoo Adawaa bu'uura ta'ee jaalala biyyaa ta'uun ergan mootii Minilik keessatti arameera. Raayyaan Itoophiyaa
kutaalee biyyattii garagaraarraa walitti dhufanii 100 ol ta'uun warra iluutti buufate akka ture kan himan mootichi yeroon warri iluutti qophaa'e nu eegaa jedhu labsuun baay'een isaanii warra iluu hin beekanii gaggaafachaa achi gahan jedha. Galaa isaanii meeshaa waraana isaanii qabatanii kan duulan gosa sana hunda raayyaa sana hunda walii galchiisee afaan akka sitti hin fakkaanne hurufa warra iluu irratti raayyaan 1,000 ol buufatee ture akka walii gallu kan nu taasise jaalala biyyaati jechuun himani. Barri ammas walitti dhiyaachuuf tokkummaa dhaabbachuuf mijataa ta'uu himuun bara kanatti wanti ulfaataan wal qoqqooduun addaaf fottoquun walii galuu dhabuudha. Wanti ulfaataa dhiisaatiin waan salphaa qabaadhaan bara nuti itti ijaaranne keessa hanga nuuf galee hojjanneerra yoo xiqqaate wareertota warra adii waliin kokkee wal qabne biyya Itoophiyaa jedhamtu taasisneerra jedhani. Dabalataan dhaloonni amma carraawwan jiranitti akka fayyadaman akkasuma akka mari'atan wal kabajan dhaamanii. Kana malee haloo cinatti gochuun dhiifama akka walii godhan kan dhaaman mootichi wanti bara keenyaa ture akkamitti har'a wal loltu kan jedhus gaafate ture. Waan gaarii qabaadhaa hamaa balleessaa jechuun haasa isaanii xumure. Makanaa wal qabatuudhaan namoonni akkamitti kiraan dubbatan miliki maaliif haasa taasisa waa akka inni dubbataaru fakkeessanii maaliif nurratti deebisanii dubbatu mililik seenaa gaariidhaan hin yaadatamu keessattuu seenaa warra aanolee fi calii calanqoo keessatti seenaa gurraachaatiin yaadatama. Isa kana fuudhanii akka waan kiraale boolla keessatti dubbataa jirutti meeshaa teknoolojii fayyadamanii akka waan inni seenaa gaarii qabutti nu afoo dhaabsisanii haasa isaanii ta'anii dhageeffatu jechuun warroonni qeeqa isarratti qaban qeeqa guddaa irratti kaasaa jiru. Itti dabaluudhaan Minilik seenaa gaarii hin qabu. Nama Itoophiyaa tokko taasisuuf afaan tokko taasisuuf aadaa tokko taasisuuf akkasuma ammoo nama saba tokko olaantummaa saba tokkootiif leellisuudha. Nama har'a nama isa kana seenaa kana jiru hojjateef akka waan seenaa gaarii hojjateetti haasaa isaanii dhageeffatuun baay'ee nama ajaa'ibsiisa kan jedhan garee warroota qeeqaniiti. Inni biraa ammoo warroonni isaa ajaa'ibsiifatan kan darbe seenaadha. Waan darbe irratti wal hin fidnu waan darbe irra waan gara fuulduraatti xiyyeeffachuu qabna yoo jedhan akkasuma seenaa Adawaa keessatti nama baay'ee yaadatamuudha. Waan badas haa hojjetu waan gaarii nuuf hojjetee jira. Biyyi teenya akka hin koloneeffatamneef yookiin ammoo sirna bittaa warra adii jalaa namni baase keessaa adda dureen namni yaadatamu Minilik jechuun garee warra deeggaranii yookiin yaada sirrii jedhaniiti. Kanas haa ta'u sanas haa ta'u Atakaroon garuu uumamee ture. Erga inni meeshaa teknoolojii fayyadamuudhaan akka waan inni Itoophiyaanotaaf dhaamsa dabarsee taasise as Atakaroon guddaan uumamee jira. Teknoolojiin ergaa kana duuba jiru maalidha kan jedhuuf ammoo teknoolojiin mootii Minilik akka waan inni galmicha keessa dhaabbatanii ergaa dabarsanii fakkeessee mata duree haasaa taasise holoogiraamii kan jedhamu yommuu ta'u dameelee garagaraa keessatti faayidaarra ooluu erga eegalee bubbuleera. Dameelee teknoolojichi faayidaarra ittiin oolaa jiru keessaa immoo fayyaa barnoonni fi bashannanni isaan muraasa. Holoogiraamiin suuraawwan kallattii 3 yookiin 3D teknoolojii ammayyaatti fayyadamuun hojjetamanii fi namoonni yookiin wantoonni biroon dhugummaan kan jiran fakkeessee kan dhiyeessudha. Teknoolojiin caarallaawwan yookiin laayisarsiin fayyadamuun fakkaattii wantootaa kan uumuu yommuu ta'u sammuun keenyas wantoota sana qabatamaan argaa akka jiru akka itti fakkaatu taasisuudha. Biyyoonni teknoolojii kana fayyadaman jiran keessaa tokko Awustiraaliyaa yommuu taatu biyyattii keessatti paarkingii teknoolojii fayyadamuun daawwattoota hawwatu ni jedhama. Paarkingii holoogiraamii Zoo jedhamu
kana keessatti fakkaattiin bineensota gosa garagaraa 50 ta'an caarallaan hojjetamanii agarsiisaaf dhiyaataniiru. Hayyoonni teknoolojii caalmatti ammayyeessuuf babal'isuu ammallee qorannoowwan garagaraa taasisaa kan jiran yommuu ta'u, teknoolojii gama bilbila moobaayilii fiduun dhimmoota abdiin eegamaa jiran keessaa isaan tokkodha. kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production sagantaa har'aaf qindeeffanne kana fakkaata. Yeroo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebi'utti nagaan turaa isiniin jechaa akkasuma namni YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe like gochuun hin dagatinaa. Xumuree jira. Horaa bulaa deebanaa.